kabajamtootaa fi daawwattoota Freeman akkam jirtan nageenyi keenya bakka jirtanutti isin haga'u jennaa kunoo mana taa'unis akkanan nutti hojjetaara dhukkubnuun baay'ee jabaateera jechuudha dhugaawuma taanu dhabneera jechuudha kanaaf hundi keenya nama manaa taane jechuudha manatti ol deebinee hundi keenya mana taa'aa jirra akkuma beekamu yeroo mana teessan kan ammoo wantoota tokko barsiisaa wantoota gagaarii tokko gochuun bareedaadha. Har'a wantoota tokkoon qabadhee dhufee wanta takka hin hojjetamne jechuudha. Maan innis barsiisaa namoota bilbileetan daaffise jechuudha. Piraankiin godhaan. Piraank yeroon jedhu namoota tokko ittuma dawwaleetan maalan jedhaanii maqaa kee nama kana kanaatu naa kennee nama ollaa keetiitu naa kennee biyya kana keessatti yaaliin sirratti godhamuu fi waa'ee dhukkuba sanaatiif yaaliin sirratti godhamuu fi ati hammam of kennaadha yaaliin sirratti godhamuudhaaf yoo jedhame hammam of kennaadha namni lakkoofsa kee jalqaba nuuf kenna jedheetan nama 2 yookaan 3 bilbila Aslii Dr. Aslii namni beeyne jiru Dr. Aslii tokkottan bilbila waan jedhu ilaalla jechuudha sassi namoonni kaan na babbaranii waan ta'eef jiratti deebisuu hin jabaata. Hello. Hello. Akkam nagaya? Fayyada. Aslii Abdii Muhammad jedhamta? Akkam nagaadha? Alhamdulillah. Naannoo maalii jiraattan natti fakkaata? Naannoo kee sana namni COVID-19 yookaan coronavirus qabame jira jedhanii? Namni coronavirusdhaan qabame ollaa kee jira waan ta'eef qoricha biifuuf dhufaaranii tokkomaan nu gahe. Ani World Health Organization kan Egypt Cairo keessan hojjedha. Karaa naannoo maadii sanaa mana Dr. Aslii Abdii Muhammad jedhamu bira ollaa sana COVID-19 kan qabamte wayii jirti jedhamu mucaa wayii. Dura akkas jiranii turanii. Ergasii maramte soba jechuudha ga'een beeku callee hin beeku. Wallaanamteeti jechuudha. Jette madagaya akkuma dhageette kanaaf. Qoricha fudhataattu sirriitti si gabba'uu dhiiftaniitu mana keessa taa'aa ooltu. Qonnaan qoricha hin qabamu. Qorichi mana keessa taa'uudha kan mana keessa taa'attu. Mana keessa taa'aa jiru. Olii gad deemaattu. Ollaa kee dhuguma mucaa wayii of rarraasuudhaaf waan kana aartee of rarraasuudhaaf kaate jechuun dhugaadha. Erga mucaan maramtee fayyaa taate egaa ati meemee asirratti maal qabda meemee gorsa maal qabda waa'ee namootaaf? Namootaaf? Akka dhuunfaa keessatti uumamaa miidiyaa irraanatti bilbiltee namoota. Akka dhuunfaa keessatti waan si gorsumu. Akka dhuunfaa keessatti wanni ati gorsu jaartii fuudhi. Jaartiin qorichaa? Jaartiin qorichaas ta'uu baattu. Ilma dhalta ilmi qorichaa koronaan uumaa nama godhu nama ajjeesaa yoo ati duuta ilmi kee addunyaa irratti hafaa jechuu qabeenya keessatti. Ati fuuteetta? Ani fuudhe kun amma koronaan dhufe kana jaartii afur fuudhee ilmaan dhadhalchaa jira hundaa itti ulfeessaa. Hundumarraa ilmaan jiraa? Hundumarraa amma itti ulfeessaa. Dhaala jechuudha yoo duute isaantu si dhaala? Yoo ati duute ilmaan keetti hafa addunyaa irratti. Gaarii waan gaarii goote gorsa gaariidha kunis gorsi biraa qabdaa? Kanuma kanaatillee faffacaate ergaa kana yoo namni hundi dhume addunyaa kanarraa dhalli namaa cituuf deema waan ta'eef kuni
dhiiraaf dhalaan wal dheessuu osoo hin taane bakka gabayaa tanaa dheessaa dhiiraaf dhalaan wal dheessuu osoo hin taane walitti dheessu dhala dawaan dhukkuba kana. Okay. Amma osoo biyya Afrikaa kanarratti akka yaaliin godhamu jedhamee jalqaba utuu kennamtaatu wayi yaaliin sirratti godhamuudhaaf of kennitaa? Ani jalqabaa miti xumura irraa of kennu. Ati maaf Afrikaaf of kennitu ati? Of kennu Afrikaaf. Maaliif? Maalaan Afrikaan eessanna beeytan eessatti Afrikaa beeka Oromoof yoo taate uf kenna akka sabaatti yoo jedhan uf kenna. Meemee doktora warra akkas jedhe sanaan maal jetta meemee? Doktora akkas jedhe sanaan namni bifaan wal adda ta'us teessoodhaan biyya ta'us Afrikaa, Eeshiyaa, Ameerikaa ta'us jedhaan. Awurooppaa ta'us kun maqaa biyyootati naannoo itti dhalataniiti malee ilmi namaa hunduu baatii sagalii dhalatee maddi isaa tokko hawwaaf aadam irraa dhalatee hawwaaf aadam biyya irraa dhufanii maddi kenna tokko namni nama caalu hin jiru namuu akkuma nama naannoo isaatti akka bifa isaatiin nama kennatee irratti wal dhaanamu malee wanni Afrikaan ilaalchi Afrikaa isin qabdan kun sirrii miti namni kamuu tokko yaada jedhu qabu. Okay, Aslii Muhammad hedduu galatoomi yaada bareedaa fi gorsa bareedaa uummata sanaafis kennite. Ayyee akkam raamboon. Irra. Anta galee koo maalan itti godhaa biyya. Sagalee maanuti doktora hin beekne sagalee abbaa fedhe. Doktorraa haala kanaan jechuudha uummataa piraankii gochuu ennaan piraankii na godhanii. Haala kanaan uummatatti ni maara kan miidiyaa irra jirtaa bara. Hello. Harka fuune akkam nagaa keetii? Nagaa jirra. Abdii Muktaar natti fakkaata. Abdii Muktaar jedhamtamti? Amma akkuma beekamu kunoo asirratti jechuudha waa'ee dhukkuba kaaronaa kanaaf jechuudha. World Health Organization kan Egypt Kaayiroo keessaan afaaniin hiika. Naannoo mana keetiiti akkuma beekamu namni qabameera information jedhutu nu gahe. Naannoo mana eenyutti? Naannoo mana keetiiti information namni dhukkuba kanaan qabameera kan jedhutu nu gahe. Akkam dhugaadha meemee nama erginu mana naannoo keessanatti. Maal gochuu ergitarre mana naannoo keessatti? Jechuun manni sun guutummaan guutuutti naannoon sun sakatta'amuu qaba. Kanaaf Abdii Muktaar jedhamta natti fakkaata maqaan kee yoon dogoggoruu baadhe. Abdiitu koronaa qabame moo? Akkas miti jechuun wanti sun hin daddarba waan ta'eef naannoon mana keetii akkuma beekamu sakatta'amee gorsa adda addaa fudhachuu qaba jenneeti kunoo asirraa akka jedhamee maqaan liistiin bahee dhufee ijoollee danuu kenname. Kanaaf ati mee maal jetta asirratti? Ani koronaadha. Koronaan nan qabu abshira. Maanu koronaadha. Akkam koronaa walii galteedha jechuudha? Jechuun naannoo sanatti nama erguuf yammanu? Ergaa. Ani bira koronaan lamaan tokko ni jiranii jara fudhatanii deemtanii. Meemee gorsa maal qabda meemee ummata kanaaf waa'ee dhukkuba kanaa irratti? Gorsi akkuma ogeeyyiin fayyaa gorsaa jiranitti iddoo waan tuwitan hunda irratti harka keessan yeroo yeroon dhiqadhaa saanitaayizara qopheeffadhaa keessatti qabadhaatiin deemaa namoota wajjin wal qunnamtii yeroo gootan yaa of eeguudha wanti guddaan of eegaa kanuma wanti ani gorsu nutis yaa of eegneetii miti garuu hanga dandeenyu nammoo akkuma silaa wanta jedhamu san dhuma goona jechuudha. Kanuma wanti ani uummataaf gorsu harka keessan yeroo yeroon dhiqadhaa mana keessan sirriitti qulqulleessaa saanitaayizara mana keessattis kan afuufamu jira meeshaa irratti kanas bitadhaatiin qopheeffadhaa mana keessan keessa jiraan ka. Abdii Muktaar hedduu galatoomii yoo namni naannoo keetii hin qabamne ta'e egaa tarii dogoggora kenname ta'a. Deebinee si beeksifna. Tokko qofaa jira kana ta'uu hin oolu.
tarii suma ta'a Kota fuda dana kota fuda. hayyee Aye. horaa bulaa sittan deebi'a Abdii qabame muore. Salam pun. Yeah. Waan akkanaatiin jechuudha walitti dawwallee namoota beekamoo walitti dawwallee ergaa dabarsaa jechuudha wantoota mana keessa taa'arra waan ta'eef uma yuutuubii kana itti hojjenna inneeti. Yaa naaf galee jira beekee jira. Sagalee koo bakka dideera amma sagaleen hin dideem eessan geessa sagaleen na baraattan jechuudha. Ekkoo sagaleen si beekeedha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa kunoo haala kana keessa jechuudha uummanni hammam sodaata akkamitti sodaata maal godha seedu kunoo argaattu kun natti jabaate dhugaa maalii fi hedduu natti jabaate sagaleedhaan na bare sagaleen na bare malee waan danuu irraa haasofna turre hello Amin. Beenyaa Aye. akkam nagaa keetii Nagaa alhamdulillah naguma. jajjabaataa Bareeda wallah alhamdulillah. World Health Organization Egypt yeroo raayyuu Tole. naannoo keessan sanaa mucayyoon tokko qabamtee turteedhan naannoo keessan sanaa mucayyoon tokko qabamtee naan qoricha biifuuf dhufaaranii warri qoricha biifuu Tole. kana akkam hammam quba qabdaati Lakki kuban qabuwan. waa takka illee nageenye Hin nageenye. okay achi keessan hojjedha hospitaala guddichaa Egypt Kaayiroo keessan hojjedha Tole. maqaa kee kana namoota ollaa keetiitu nuuf kenne namoota hin beekan ni jedhanii nuuf kennanii Tole. qoricha biifuu fi jechuudha qoricha kara sana biifuuf dhufaaranii gargaartanii akka waliin biiftanuuf. Wani natti kalladhaa jiru. Qoosaan jiru qoosaa miti. Tole. Waan dhukkuba kana baay'ee cimeeraas maadii keessatti jechuudha maadii naannoo jedhamu irratti baay'ee cimeera. Namootni garuu kana quban qabanu jechuudha namootni quban qabanu. Meemee isin of eeggannoo hammam godhaatan gabbaan jirtanuu mana keessa. Akka jedhani akka jettuuni. Sesi kareetu sinna morodee jetteedhan billaan. Yalla bye bye. Akkam jechuun. Kawadee sobaa. Meem natti cifelaan argaattu namoonni natti. Beenyuu. Ana sabaan boonii. Erga mana teenye wanta tokko barsiisaa gorsa namaaf kennaa waan akkanaa irratti hojjechuu qabna jedheetan. Kanaafin sitti bilbilee mee dhaamsa qabdu jira? Jechuun akkuma gorsaatti jechuudha. Ummatuma waa'eedhuma dhukkuba kanaa laalchisee ummata kanaan maal jettame? Sagalee waraabdee dabarsaartaa? Kana waraabaartamoo? Sina nama bira fakkaate irraa guuruuf turte? Tole egaa ummanni keenya bal'aanii ummanni Oromoo biyya Kaayiroo kanas jiranu biyya addunyaa mararra jiranu dhukkubi COVID-19 kun amantaan gargar hin baasu xiqqaan jedhu guddaan jedhu jaarsan jedhu ijoolleen jedhu hunduma huba nama argate hunduma biran darbu egaa addunyaa kanarra nama walakkaa miiliyoonaa ol
du'aaf kaadhimmatee jira. Akkasumas gama 100,000tti kanaan immoo du'aan addunyaa kanarraa egaa darbanii jiru. Kanaaf namni bakka jirutti yeroo waa bitachuu gadi ba'u harka dhiqachuun namarraa meetira 2 fagaachaa deemuun lubbuusaa maatii isaa kunuunsuu qaba. Akkasumas immoo haala jiruuf jireenya mana keessatti baqataan tokko walitti heddummatee jiraatu beekamaadha. Walumaa dhaga'uun walii hubachuun wal danda'uudhaan gorsa walii dhaga'uun yeroo ala ba'an of eeggannoo gochuun namni tokko yoo ala babbahate namni 5 yoo mana keessa gattaate faayidaa hin qabu. Inni ala deemu sun dhufee isa mana keessaa faala. Kanaaf of eeggannoo isa mana keessa jiruufis of eeggannoo godhee namni waliin dhaga'ee waliin jiraachuu qaba. Dhukkuba kanarraa immoo of ittisuu qaba. Dhukkubni kun dhukkuba dawaa haga yoonaa hin argamneefidha. Kanaaf of eeggannoo dursanii gochuu barbaachisaa. Harka dhiqachuun fuula ofii funyaan ofii qaqqabachuu dhiisuu qulqullina ofii eeggachuu egaa kanan dhaama galatooma. Beenyaa galatoomi warra bullinsiin jedhaa gara siifan erga liinkii isaa. Tole. Ayyee galatoo.